Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media damee Kaayiroo irraa oduu isin dhageessifna jalqaba irratti hangafoota oduu. Godina Arsii Bahaa aanolee akka Zuwaay Dugdaa fi Aanaa Heexusaatti ilmaan keessan bosona seenan fidaa maqaa jedhuun mana irra deemuudhaan warri mootummaa uummata darraa jiru. Jiraattonni godina Baalee Bahaa sababa rakkoo hongeetiin waan dhugnuu fi waan nyaannu harkaa waan hin qabneef sooma Ramadaana baranaaf akka yaaddaa jiraachuu dubbatan. Godina Lixaa Shaggar Aanaa Dannootti fiinxaleeyyiin Amaaraa nama lama rasaasa yoo dhahan loon uummataa 80 ol ta'u oofatanii deeman. Affaaritti lakkoofsi daa'immanii hanqina soorataan miidhamanii hospitaala seenanii dabalaa jira. Magaalaa guddoo Sumaaleelaand keessatti ibiddi saafaa qabateen lafa gabaa isaanii barbadeessuu isaa gabaafame. Muummichi ministeera Paakistaan aangorraa kaafamuuf jennaan paarlaamaan biyyattii akka diigamu gaafatan. Oduu isin dhageessuun kan isin wajjin turu an Jibriil Muhammadii amma oduu bal'inaan. Godina Arsii Bahaa aanolee akka Zuwaay Dugdaa fi Aanaa Heexusaatti ilmaan keessan bosona seenan fidaa maqaa jedhuun mana irra deemuudhaan warri mootummaa uummata darraa jiru. Bitootessa 19/2014 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalanii Aanaa Zuwaay Dugdaa, Aanaa Heexusaa, Aanaa Digaluu fi Xiijoo, Aanaa Muneessaa gandoota garaagaraatti ilmaan Oromoo waajjira poolisii keessatti hidhanii dararaa guddaarraan gahaa jiru. Guutuu gabaasa kana Maahi Muhammad akka nuti isiniif dhiyeessiti. Aanaa Zuwaay Dugdaatti namoonni yeroo ammaa kana maqaa ijoollee keessaniittu bosona jira jechuun hidhaman waraana raayyaa ittisaa fi poolisii Aanaa Zuwaay Dugdaatiin dararaa guddaa argaa jiran jedhu jiraattonni. Namoonni hidhaman maqaan isaanii Aadde Caaltuu Gandoo daa'ima baatii 5 wajjin, Aadde Rahiimaa Buusarii haadha daa'ima baatii 4, Aadde Gimmit Tafarraa, Aadde Madiinaa Badhaasoo, Obbo Hambaasuu Korbuu sababa maatii isaatiif, Waadoo Haji Anan sababa ilma isaatiif, Jamaal Haji Bashaa sababa obboleessaatiif, Abdurroo Bashiir Abuunaa Buusarii yoo ta'u waajjira poolisii Aanaa Zuwaay Dugdaa keessatti dararamaa akka jiran maddeen keenya OFM'tti himan. Namoonni kunneen kanneen maqaa isaanii arganne yommuu ta'an namoonni hedduun kan maqaa isaanii hin argatin hedduutu waajjira poolisii Aanaa Zuwaay Dugdaa keessatti dararaa guddaa argaa jira jedhaniiru. Namoonni uummata kana akka hidhamanii dararaman taasisaa jiran bulchaa Aanaa Zuwaay Dugdaa kan ta'e Obbo Qaasim Leenjisoo, poolisii Abarraa fi Basaasaa Anxaafuu jedhaman magaalaa fi baadiyaa gidduu deddeebuun uummata hiisaa kan jiranidha. Kaabineen Bilxiginnaa akkuma TPLF hidhaa fi ajjeechan uummata Oromoo harka kennachiisuuf yaalaa jiran jedhu. Oduma wal fakkaatuun godina Arsii Bahaa Aanaa Heexusaa keessatti uummata nagaa deeggartoota ABO shaneeti jechuun hidhanii jiru. Dubartoota hedduu abbootii warra keessaniitu ABO shanee keessa jira jechuun namoota nagaa 21 ol ta'an magaalaa Itayyaa keessatti hidhamuu isaanii maddeen keenya Oromiyaa Freedom Mediaatti himan. Akka maddi keenya jedhanitti sababa isaan deeggartoota shaneeti jedhuuf akkasumas walitti hidhata qabdu jechuun namoonni baay'inni isaanii 22 ta'an magaalaa Itayyaa keessatti hidhamaniiru jedhan. Namoonni hidhaman kunneen dhiira 17 fi dubara 5 akka tahanis ni himama. Godina Arsii Bahaa Aanaa hedduu keessatti gochi kun raawwatamaa kan jiru yoo ta'u Aanaa Heexusaa, Aanaa Digaluu fi Xiyyoo, Aanaa Gobbeessaa fi Aanaa Munneessatti akkasumas godina Shawaa Bahattis uummata baatii soomaatiin dararaa akka jiran maddiin keenya achirraa odeeffan Oromiyaa Freedom Mediaatti himan. Miidhaa kaabineen Bilxiginnaa godina Arsii Bahaa aanaalee hedduu keessatti uummata nagaa irraan gahaa jirtu kana sagalee nuuf ta'a gurra uummata Oromoo biraan nuuf gayaa jechuun dambalii gunguma uummata kan ta'e Oromiyaa Freedom Mediaatti dhaammatanii jiru. Jiraattonni godina Baalee Bahaa sababa rakkoo hongee waan nyaatanii fi dhugan harkaa waan hin qabneef sooma Ramadaana baranaaf akka yaaddaa jiraachuu dubbatan. Namoonni hongeen miidhaman kunneen hanga yoonaa qarqaarsan kan jiraatan jiran ta'uu isaanii manni hamilee kanaan sooma waan itti ulfaatuuf
deeggarsi dabalataa akka taasifamuuf karaa dambalii gunguma uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Miidiyaatiin gaafatanii jiru. Gabaasa Gadaa Walaabu Rabbirraa Galchuu waan qindeeffate qaba. Jiraattonni godina Baalee Bahaa waan nyaannuu fi dhuynu dhabuurraa sooma Ramadaanaaf yaaddofneerra jedhan. Jiraattonni godina Baalee Bahaa sababa rakkoo hongeetiin waan dhuynuu fi nyaannuu harkaa waan hin qabneef sooma Ramadaana baranaaf akka yaaddahanii jiran dubbatan. Namoonni hongeen miidhaman kunniin hanga yoonaa qarqaarsaan kan jiraataa jiran ta'anis uummanni hamilee kanaan soomuun waan itti ulfaatuuf deeggarsi dabalataa akka taasifamuufis gaafataniitii jiru. Baatii Ramadaanaa kan bara 1443tiif guyyaa sanbataa ebla 2 bara 2022 kan eegale yoo ta'u guyyaa 30 kan soomamudha. Ji'a kana keessatti hawaasni musliimaa kan waan harkaa qabu isa hin qabneef qooduun ajri yookiin gatii soomanaa itti dabalatudha. Maanguddoon aanaa Raayituu ganda Raayituu Galbii Haaji Aliyyi Turkuu rakkoon isaan keessa jiran sooma Ramadaanaa soomuuf isaan dhorguuf akka deemu himan. Taatee akkasii arginee hin beeknu kan jedhan jiraattonni kun Baaleen biyya quufaa fi ofii ishee miti ambayyuu kan soortu turte jedhan. Amma garuu waan nyaannuu fi dhuynu hin qabnu gargaarsa hin argannu taanaan namuu waan soomu natti hin fakkaatu jechuun dubbatan. Ji'a Ramadaanaa keessa rakkoon akkanaa mudatee hin beeku kan jedhan abbaa ijoollee 15 kan ta'an Haaji Aliyyiin uummanni keenya ji'a Ramadaanaa gammachuun simachuuf eegaa ture. Amma garuu yaaddoon guutameetii jira jechuun dubbatan. Jiraataan aanaa kanaa namni biraa Abdurrahmaan Haaji Aliyyi jedhaman yoo rabbumti dandeettii isaatiin furmaata nuuf godhe malee dhiphina kana keessa teennee ni soomna jennee yaadaa hin jirru nuti akka aanaa Raayituutti jechuun dubbatan. Uummanni duraanuu hongeedhaan odoo jiru soomatti ce'uun itti ulfaata. Sanirratti dabalataan waan dhugee fi nyaatee soomuu hin qabu. Gargaarsuma rabbii eegna jechuun dubbatan. Haaji Aliyyiin akka jedhanitti aanaalee ollaa isaanii kan akka Gindhiirii fi Saawwenaarraa namni hedduun buqqa'ee gara aanaa isaaniitti baqachuun kan humna qabu hojii humnaa hojjetee warra magaalaa waa harkaa qabanirraa waan muraasa fayyadamaatii jira. Inni kana hin dandeenye balbala cufatee mana keessatti dhumaatii jira jechuun dubbatan. Baalee keessatti iddoowwan hongee daran miidhaman aanaalee horsiisee bulaati. Horiin utubaa jireenyaa ta'uun tajaajilan hedduun dhumaniitii jiru. Kaan ammoo hongeen du'aa fi jireenya jidduu jiru. Aanaalee gammoojjii Baalee hongeen miidhaman keessaa tokko kan taate aanaa Raayituu keessa qabeenyi beeladootaa 60,000tti tilmaamamu keessaa walakkaa ol dhumuu fi kaan godaanuu bulchaan aanichaa himaniitii jiru. Hongee seenaa keessatti hamaadha jedhame kun Oromiyaa guutuu bakka silaa itti mudateetti horii 800 ajjeesuu fi kanneen 300 ol ta'an ammoo hubamanii jiran jechuun hoogganaan buusaa gonofaa Oromiyaa obbo Mustafaa Kadir himaniitii jiru. Aanaan kun horsiisa horiin beekamaa ture. Uummannis horsiisee bulaadha. Amma garuu homtuu harka hin jiru. Gaalli, harriin, loonii fi re'een duraan lafa guutan amma dhumaniitii jiru. Hongee kanaan horiin hedduu dhumuu malee lubbuun namaa darbuu qondaalli mootummaa tokkollee hin dubbanne. Haaji Aliyyiin garuun guyyaa ijoollee horii jalaa deemtu duutee raasatti argamaa jirti jedhanii dubbataniitii jiru. Dheengadda roobni wayii roobee ture. Amma yoo roobni kaasirriitti roobu ta'ellee sanyii facaafannu harkaa hin qabnu, xaa'oo waan itti bitannu hin qabnu, waan qonnuun hin qabnu, humna hin qabnu jechuun qaamni dhimmi ilaallatu akka birmatuuf karaa dambalii gungumoo uummataa kan ta'e Oromiyaa Freedom Miidiyaan iyyataniitii jiru. Gargaarsi qaama mootummaa fi dhuunfaarraa ergamu furmaata waaraa ta'e rakkoo kanaa hin fura kan jedhame namoonni kunniin inumayyuu hawaasa rakkoo keessa jiru qaqqabaa hin jiran jechuun komatan. Erga rakkoon hongee Baalee dabalatee kutaalee Oromiyaa garagaratti mudatee namoonni dhuunfaan gurmaa'uun akka mootummaan gargaarsa gochaa jiru karaa miidiyaalee baay'een dubbatamaa tureetii jira. Jiraattonni akka jedhanitti garuu gargaarsi jedhamu hamma miidiyaarraa dubbatamu miti jechuun komatu. Haaji Aliyyi Turkuun gargaarsi inuma fe'amee dhufa garuu daldaltoota harkatti kufa. Caasaaleen mootummaas dhoksanii kuufatu jechuun himatu. Obbo Mustafaanis godinaalee akka Booranaa fi Baalee Bahaa keessatti midhaan gargaarsaaf ergamu saamichaa fi hanna irratti raawwataatii jira jechuun dubbataniitii jiru.
Godina lixaa shaggar aanaa dannootti fiinxaleeyyiin amaaraa nama lama rasaasa yoo dhahan loon uummataa 80 ol ta'u oofatanii deeman. Uummanni Oromoo waraana mootummaa fi fiinxaleeyyii amaaraa ajjeefamaa fi saamichaa irratti raawwatamaa jiru hin dhaabbanne jedha. Guutuu gabaasa kana akka nutti isiniif dhiyeessina. Aanaa dannootti jalqabumarraa ajjeechaan uummata kana irratti raawwachuudhaaf duula qindaawaa bananii hojiitti galanii jiru. Haala kanaan ebla tokko 2022 ganama keessaa sa'aatii 12 irratti humnoonni fiinxaleeyyii lixa shaggar aanaa dannoo gandoota fiinxaleeyyoonni amaaraa qubatanii jiran kanneen akka awadii gurufaa, qaqaroo jibbaataa fi kan kana fakkaatan irraa walitti dhufuun ganda kallachaa jibbaataatti dhukaasa bananii jiru. Dhukaasa kana booda ummanni yoo baqatu namoota lamaan obbo Ijaaraa Gurmuu fi Qeerroo Tafarraa Tufaa kan jedhaman rasaasa yoo dhaaman loon uummataa 80 ol fudhatanii jiru. Hanga gabaasni kun qindaa'etti namoonni rasaasaan rukutaman lama kilinika fayyaa ganda kallachaa jibbaatatti yaalamaa kan jiran yoo ta'u loon uummataa kallattii ganda qaqaroo irraa daangaa aanaa naannoo bakka addaa Ciigoo Mikaa'elitti walitti qabamanii jiru. Bakki kun heddumminaan fiinxaleeyyoonni amaaraa qubatanii kan jiran yoo ta'u bosona xiqqaa qabu keessatti loon kana dachaasanii eegaa jiraachuu namootni ijaan argan Oromiyaa Freedom Miidiyaatti himanii jiru. Bitootessa 22/2022 ganda qaqaroo jibbaataatti saamicha wal fakkaataa gaggeessuun abbaa maatii obbo Shaambal Diriirsaa ajjeesuudhaan qabeenya isaa yoo saaman namoota gabaa haroo jibbaataa dhaqan erga saamanii booda ulaa galmaa dhorkuudhaan gabaa akka bulan odeessi achirraa OFM dhaqqabanii foomsa. Fiinxaleeyyoonni amaaraa kun baay'inaan ganda awadii gurufaa kan jiraatanii fi humna waraana mootummaa ganda sanaa qubatee jiru waliin hariiroo uumanii uummata Oromoo ajjeesaa fi saamaa yeroo jiranitti mootummaan gocha kana akka quba hin qabaannetti waakkataa jira. Gandoota akka Jila, Daallee, Awadii Gurufaa fi Qaqaroo Jibbaataa, Abuu Dooraanii fi Kallachaa Jibbaataa gandoota irra deddeebiidhaan fiinxaleeyyoonni amaaraa uummata Oromoo miidhaa jiran jechuun dambalii gunguma uummata Oromoo kan ta'e Oromiyaa Freedom Miidiyaatti himanii jiru. Gabaasni kan Diriirsaa Ifaati. Affaaritti lakkoofsi daa'immanii hanqina soorataan miidhamanii hospitaala seenanii dabalaa jira. Naannoo Affaaritti lakkoofsi daa'imman sababa hanqina soorataan miidhamanii hospitaala seenanii dabalaa jiraachuu ogeeyyiin fayyaa naannichaa himanii jiru. Guutuu gabaasa kana Zaytunaa Amaanoo akka nutti isiniif dhiyeessiti. Lakkoofsi daa'imman hanqina soorataan hospitaala seenanii dachaa 3 dabaluu himan. Daa'imman hedduun hospitaala seenaa kan jiran maatii qeerraa buqqaan keessatti kan jedhan Dr. Hussein kanaan dura daa'imman hanga 5-7 hospitaala seenaa turan amma gara 15 caaleeraa jedhu. Akka isaan jiranitti daa'imman gara hospitaala isaanii seenan dhibee daranyoo sombaa garaa kaasaa fi dhibeewwan qaama isaanii laaffisuun daran hubamaniiti. Sababa waraanaan daa'immanii fi namoonni kaan hanqina nyaataan hubamanii hospitaalatti baay'achuu irraa bakki dhiphachuu sireen dhukkubsataan irra ciisee yaalamuu dhabamuu fi meeshaalee wal'aansa fayyaas hanqachuu eeran. Hospitaalichi duraanuu namoota waraana daangaa karaa kaabaan TDF'tti banamee jiruun madaa'aniin dhiphataa jiraachuu kan himan Dr. Hussein amma ammoo lakkoofsi daa'imman hubamanii daran dabaluun hojii isaanii irratti dhiibbaa guddaa uumaa jiraachuus ibsanii. Hospitaalichi tajaajila wal'aansa daa'immanii fi haadholii buufataalee fayyaa bakka namoonni jiranitti argamuun kennaa ture. Kunis ogeeyyii fayyaa fi meeshaalee wal'aansaa ramaduudhaani. Dhibee fayyaa tasaa kan hin taaneef wal'aansa kennuu ammoo adda kutee ture jedhan. Haalli kun ammas akka jiruu fi galma walgahii fi manneen kitaabaa keessatti siree galchuun tajaajila wal'aansa fayyaa akka kennan himan Dr. Hussein. Dhukaasa banameen namoonni nagaan miidhaman torbee tokko keessa qofa gara 100 kan ta'anii fi tajaajila wal'aansaa kennaa akka turan himan. Ji'a tokko keessatti nama 900 oliif tajaajila wal'aansaa kennuus yaadatu. Waraanni kaaba Itoophiyaa mootummaa federaalaa fi TDF gidduutti sadaasa bara 2020 eegale gara naannolee ollaa Amaaraa fi Affaaritti babal'achuun lubbuu namoota 60 galaafateera. Miiliyoonotaan ammoo qe'ee isaaniirraa buqqise. Haalli kun goolama hawaasaa hamaa uumeera. Akka UN jedhutti kaaba Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 10 ta'an gargaarsa namoomaa barbaadu. Kanneen keessaa walakkaa ol naannoo Tigraay keessatti argamu. Waraanni ji'oota 17 lakkoofsise kun xumuramee nagaan akka bu'uuf Ameerikaa fi Gamtaa Afrikaa dabalatee biyyoonni hedduun tattaaffii gochaa jiru.
Tibbana mootummaan Itoophiyaa fi TDF gargaarsi namoomaa danqaa malee namoota rakkatan bira akka qaqqabuuf jecha waraana dhaabuuf murteessuu ibsaniiru. Tarkaanfiin kun waraana dhiiga namoota hedduu dhangalaasee kan buqqisetti xumura godha jedhamee abdatama. Oduu kenna biyya alaatiin magaalaa guddoo Sumaalilaand keessatti ibiddi saafaa qabatee lafa gabaa isaanii barbadeessaa akka jiru gabaafamee jira. Ibiddi kun bakka daldalaa walitti baay'atee ijaarame keessatti suuqiiwwan dhibbaan lakkaa'aman kan barbadeesse yoo ta'u, miidhaan namoota 28 irra kan ga'e alatti badiin lubbuu dhaqqabee akka hin jirres himamee jira. Dabalataa oduu kana rabbirraa galchuu waan qopheeffate qaba. Magaalaa guddoo Sumaalilaand keessatti ibiddi saafaa qabateen lafa gabaa ishee barbadeessuu isaa gabaafameetii jira. Ibiddi bakka daldala walitti baay'atee ijaaramu keessatti suuqiiwwan dhibbaan lakkaa'aman barbadeesseetii jira. Iddoo ammaa ibiddi barbadaa'e kanatti suuqiiwwan 2000 ol ta'an kan argaman ta'utu himama. Manneen baay'ee walitti maxxananii waan ijaaramaniif hojjettoonni balaa ibiddicha dhaamsuuf karaa seenanii dhaamsan argachuuf baay'ee rakkataa turaniitii jiru. Haa ta'u malee miidhaa namoota 28 irra ga'een alatti badiin lubbuu dhaqqabee akka hin jirre gabaafameetii jira. Balaan ibiddaa kun magaalaa uummanni miliyoona 1.2 keessa jiraatuu fi miidhaa olaanaa yoo ta'u, magaalaa Hargeessas magaalaa guddoo Rippaabilikaa Sumaalilaandii kan beekamtiin hin argannedha. Sumaalilaandiin kan waggoota 30 dura Sumaaliyaa irraa adda baatee kan jirtu yoo taatu, jeequmsaa fi haleellaawwan ollaa ishee dararaa jiru irraa hanga tokko bilisa kan taatedha. Balaan ibiddaa jalqaba guyyaa jimaataa naannoo sa'aatii 2 yookiin 17 GM eegale kunis hanga sanbata baritti to'atamuu hin danda'amne ture jechuun gabaasni eejensi oduu EFE jedhamuun ifoomeetii jira. Haa ta'u malee maddi balaa kana hanga ammatti maal akka ta'e hin baramne. Magaalaa tana balaa akkanaa takkaa mudatee hin beeku jechuun kantiibaan magaalattii Abdul Karim Ahmad gaazexeessitootaaf himaniitii jiru. Iddoon kunis jiddugala diinagdee Hargeessatti argamti. Hojjettoonni balaa ibiddaa to'achuuf waan danda'amu hunda godhaa turanillee garuu bakki gabaa kun barbadaa'ee jira jechuun kantiibichi dubbataniitii jiru. Balaa ibiddaa kana irratti yaada kan kennan ministeerri muummee UK Boris Johnson erga karaa toora Tiwiitara isaaniitiin dabarsaniin balaa akkanaa kana arguu kiyyatti baay'een gadda. Balaan akka kanaa lafa gabaabanaa kan jiddugala diinagdee magaalattitti dhaqqabe kana yoon argu hedduu gaddee jira jechuun isaanii gabaafameetii jira. Magaalaan keessan deebitee ni kaati. UKnis yaalii deddeebisanii ijaaruu Sumaalilaandii taasiftu deeggaruuf waan danda'amu hunda ni taasifti jechuun dubbatan. Balaan ibiddaa galgala kaleessa magaalaa Hargeessatti barbadaa'es guddoo nama gaddisiisa. Magaalaa Hargeessas gaanfa Afrikatti jiddugala gabaa bilisaa fi moodeela guddinaa turte. Itoophiyaatti hiyyeessi harki 90 maqaa kontiroobaandiin daldala. Dabalataanis qorichoota wallaansaa zayitii hanga ruuzaa, huccuu hanga elektiriikas gabaa Itoophiyaa utubee kan jiraachisu dhiyeessiin maddii isaa Hargeessaa kana ture. Ibiddi qabate kun kan gube meeshaalee fi manneen qofa hin turre. Akka barsiifatatti uummanni Sumaaleen qarshii manumatti kuufata. Gabaan maallaqas banaadha. Kaarensiin addunyaa kana hundi bilisaan gurguramee bitama. Doolaara, paawundii, yuuroo, shilingii tiriliyoonatti lakkaa'amtu gubatee barbadaa'etii jira. Adeemsi baankii yookiin baankii siistamiin laafaa ta'uun isaa badii guddaaf jara saaxileetii jira. Ministeerri muummee Paakistaan aangorraa buufamuuf jennaan paarlaamaan biyyattii akka diigamu gaafatan. Ministeerri muummee Paakistaan Imraan Khan mormitoonni isaanii aangorraa isaan buqqisuuf carraaquu isaanii hordofee pirezidaantiin biyyattii paarlaamaa biyyattii diigee filannoo haaraa akka gaggeessu gaafatan. Dabalataa oduu kana Gadaa Walaabuu waan qindeeffate qaba. Afyaa'iin paarlaamaa Paakistaan sagaleen amantaa dhabuu muummicha ministeera Imraan Khan irratti gaggeeffamuu fi isaaniin aangorraa buqqisuuf carraa qabu kuffisuu isaanii hordofeetii yaadni paarlaamaa diiguu kan dhiyaate. Miseensonni paarlaamaa mormitoota kaan galma paarlaamaatii hin baanu jechuun dhimma isaanii gara mana murtee heeraatti akka geessan ibsaniiru. Kaan Ameerikaan olola idil-addunyaa lafa jala hoogganuun aangorraa isa buqqisuuf yaalaa akka jirtu himatu. Imaammatni alaa isaanii yaalii Ameerikaan godhaa jirti jedhaniif sababa ta'uu yoo ibsan dhiyeenya kana gara Mooskoo imaluun Vilaadimir Puutin waliin wal arguu fi duula USA amma dura waraana farra shororkeessummaa qeequu akka fakkeenyaatti kaasu. Namootni siyaasaa kaaniin murkatanii fi USA himannaan kun dhugaa miti jedhu. Imraan Khan kan aangootti bahan deeggarsa waraana biyyattiin ta'uu fi ammaan tana garuu deeggarsi waraana harkaa bahaa jiraachuu ogeeyyiin siyaasaa hordofan
ni dubbatu. Mormitoonni isaanii carraa kanatti fayyadamuun miseensota paarlaamaa amansiisuun aangorraa isaan buqqisuuf carraaqaniiru. Ministeerri odeeffannoo Fawad Chawadrii miseensota paarlaamaatii yoo himan ooppareeshiniin sirna jijjiiruu mootummaa alaatiin deema jira jedhan. Sagaleen kennamus heeraan ala jechuun gaaffii mormitoonni dhiyeessaa turan kufa godhan. Warri mormituu tokkummaan mormitoota teessoo paarlaamaa gadhiisuuf hin jiran. Abbootiin seeraa kennaa gara mana murtii ol'aanaa imalaa jiru jechuun dhaabbileen hunduu heerri Paakistaan hojiirra akka oolu gaafataniiru. Imraan Khan bara 2018tti malaammaltummaa fi diinagdee bayyanachiisus dhaadatanii filataman. Ergasii waraanaa fi Khan jidduu garaagarummaa dhalachuus haalaniiru. Gabaasni kan Al Jazeeraati. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media oduu narraaf qopheeffan kanneen hanga ammaa turanii oduu isin dhageessuun kan isin wajjin ture an Jibriil Muhammadi ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Muhammad Nawliin ture qophiilee OFM kanneen afaan waliin turtii gaarii.